Sagalee qeerrooti. Sagaleen qeerroo torbaanitti guyyaa sadii diddaa uummata Oromoo fi saboota cunqurfamoo impaayera biyyattiin mara akkasumas shira mootummaa abbaa irree wayyaanee kan gabaasudha. Kun sagalee qeerrooti. Mudde sagal bara 2015 akkam jirtu dhaggeeffattoota sagalee qeerroo. Kun sagalee qeerroo kallattiin Oromiyaa irraa isiniif darbuudha. Sabni Oromoo bilisummaa isaa eenyurraayyuu hin eeggatu. Sabni bicuun qixxee isaan geenye ukkaamsitee gadaalee hin lakkoofsistu. Oromoon tokkummaan yoo ka'e mataa isaaf haturu Afriikaa ba'aarratti nagaa waaraa saba argamsiisuu danda'udha. Oromoon saba nagaadha. Waraanas eenyuyyuu caalaa beeka. Seenaa keessattis yeroo itti garbummaa simate hin qabu. Walloo irratti, Harargee Calanqootti, Arsii Aannoleetti, Wallaggaa Kokoritti, Jaajjiitti, Bulloo Bosheetti seenaa falmaa Oromoon abbaa biyyummaa isaaf godhe akkasumas goototiin Oromoo lakkaa'amanii hin dhumne akka Oromoon diinota isaaf hin jilbeenfanne mirkaneessanii darbaniiru. Sanyiin gootota Oromoo qeerroleen ilmaan Oromoos har'aan tana saba isaa of cina dheersuutiin daa'immanii hanga maanguddootti dhiira dhalaan dafqaa bulaan qotee bulaan hojjettoonni mootummaa daldaltoonni sabboontota poolisootaa illee dabalatee lafti keenya lafee keenya murree diinaaf hin kenninu jechuun tokkummaan ol ka'uun falmaa abbaa biyyummaa galfata jaallawwanii bakkaan ga'uuf maastar pilaanii diinni biyya nurraa dhaaluuf daangaa habaaboof akaakoon keenya dhiigaan taraaran jaallawwan qaqqaaliin Oromoo lubbuu itti kaffalanii tiksan nutti dabarsan dhaaluuf yaalii gootu fashalsiisuuf tokkummaan dura dhaabbataa jiru. Tokkummaan Oromoo yoomiyyuu caalaa mirkanaa'ee jira. Wayyaaneen biyyan dhaala jettee haada mormatti of kaa'aa jirti. Warraaqsi Oromoo dambalii guddaa ta'ee hanga abbaa biyyummaa keenya mirkaneessinutti bara baraan hin boonyu jechuun injifannoo sabni Oromoo galmeessaa jiru. Oolmaa har'aa gabaasa qeerroo bilisummaa Oromoo bakka garaagaraa irraa gara keenyatti burqan qabna. Jaal hariiroo jorgoo isinii fullaasa. Teeknishaana keenya jaal tokkichaa waliin anis biiftuu galmoo isin keessummeessuun tura. Godina Baha Wallaggaa aanaawwan heebantuu giddaa ayyaanaa warroo limmuu galiilaa diggaasaa siggaa guutoo giddaa yookaan dhukkee fi gatamaatti goototni barattoonni Oromoo mana barumsaa sadarkaa tokkoffaa lammaffaa fi qophaa'inaa uummata waliin ta'uudhaan fincilee diddaa gabrummaa finiinsan bakka tokkotti irree ol kaasuun dhaadannoowwan garaagaraa dhageessisaa turaniiru. Mootummaan akka diinaatti qawween reebaa nuun bulchu ofiin of bulchina ajjeechaan barattoota keenyaa fi uummata keenya irraa haa dhaabbatu. Aangawoonni wayyaanee qajeelfama dabarsuun barattoota Oromoo ajjeesaa jiranii fi warri ajaja wayyaanee fudhatee barattoota Oromoo ajjeese seeratti dhiyaachuun itti gaafatamuu qabu. Maastar pilaanii Finfinnee fi labsiin magaalota Oromiyaa haqamuu qaba. Gaaffiin keenya kan bilisummaa fi kan abbaa biyyummaati. Mirgi namummaa kabajamuu qaba. Mirgi dimokiraatii sirni gadaa keenyaa nuuf haa kabajamu. Nuti Oromoon mootummaa hin qabnu. Kanaaf rasaasaan reebamna. Hidhamtoonni siyaasaa Oromoo fi uummanni qulqullootiin yakkamanii hidhaman hatattamaan hiikamuu qabu. Mootummaa mataa keenyaa hundeeffanna malee sirna kaabinee fi kaadiree waraanaan hin bullu. Mootummaan ajjeesaa nun bulchu. Abdii fi gaachana keenya adda bilisummaa Oromoo ABO'tiin haa bullu. ABO'n lafaa fi biyya Oromiyaa hin gurguru. ABO'n dimokiraatawaadha. Mootummaa wayyaanee shororkeessituudha. Lafti keenya lafee keenya taakkuu tokkollee dabarsinee hin kenninu. Maqaa investimentii fi liiziin uummata qeerraa buqqisuun qe'ee dhabdee gochuun haa dhaabbatu. Mana jireenya uummataa irratti diiguun haa dhaabbatu. Hanga mirga keenya kabajamee maastar pilaaniin haqamee labsiin nurratti ba'ee labsiin kaafamutti duubatti hin deebinu jechuun warraaqsa akka waliigalaatti yookaan naashinaal riivoluushin jabeessuun itti fufsiisan. Bifuma wal fakkaatuun godina lixa shaggar aanaa calleyaa magaalaa Geedootti fincilli diddaa gabrummaa uummata Oromoo qonnaan bulaa naannawichatti argamanii fi uummata magaalaa Geedootiin akkasumas barattoota gootota mana barumsaa Geedoo sadarkaa lammaffaa fi qophaa'inaa fi manneen barnoota sadarkaa tokkoffaa dabalatee akkasumas
qeerrolee dargaggoota ilmaan Oromootiin warraaqsi cimaan magaalaa Geedoo irratti gaggeeffamaa jira. Daandileen konkolaataa gara Geedootti geessanii fi akkasumas daandileen konkolaataa gara Horroo Guduruu Wallaggaa Fincaatti geessan akkanumallee gara magaalaa Finfinneetti geessan marti cufamaniiru. Barnoonni guutummaatti kan dhaabbate yoo ta'u biirooleen mootummaas bifuma wal fakkaatuun hojii dhaabuun isaanii barameera. Fincilli diddaa gabrummaa kun dameesaa bal'ifachuun godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanawwan Jaardagaa Jaartee, Amuruu, Abbaay Coomman, Hagamsaa, Jimmaa Raaree fi Haratootti goototni barattoonni Oromoo mana barumsaa sadarkaa tokkoffaa lammaffaa fi qophaa'inaa uummata waliin wal ta'uun bakka maratti hiriiranii jiru. Kana malees guutummaa biyyattii irratti sochiin konkolaataa kan dhaabbate yoo ta'u daandileen konkolaataa bakkoota tokko tokkotti cufamaa jiru. Daandiin konkolaataa magaalaa Gincii fi Olonkomitti geessan uummataa fi qeerroo dargaggoota Oromoon cufamee jira. Oduu wal fakkaatuun godina Lixa Shaggar aanaawwan Ada'aa Bargaa magaalaa Incinnii fi Mogorii fi aanaa Meettaa Roobii magaalaa Shinoo keessatti uummanni baadiyyaa fi magaalaa fi barattoonni manneen barnootaa sadarkaa tokkoffaa fi lammaffaa akkasumas qophaa'inaa tokkummaan ka'uun fincila diddaa gabrummaa kana finiinsanii itti fufsiisanii jiru. Godina Salaalee aanaa Hidabuu Abootee goototni barattoonni Oromoo mana barumsaa Taaddasaa Birruu sadarkaa tokkoffaa fi lammaffaa akkasumas qophaa'inaa uummata waliin bahuudhaan warraaqsa fincila diddaa gabrummaa kana jabeessuun fufsiisanii jiru. Akkasumas godina Kibba Lixa Shaggarii aanaawwan Ammayyaa, Wancii, Tulluu Boolloo, Diilallaa fi Walisoo magaalaa Walisootti daandii konkolaataa Finfinnee gara Jimmaatti geessuu irratti uummatni fi barattoonni manneen barnootaa sadarkaa tokkoffaa fi lammaffaa bahanii cufanii mormii isaanii dhageessisaniiru. Daandiin konkolaataa guyyaa guutuu Tulluu Boolloo fi Walisoo gidduutti bakka daandii konkolaataa guddaa bakka Oobdii Osolee jedhamuun beekamutti guyyaa guutuuf dhagaa fi mukkeeniin cufamee ooluun konkolaataan gara Jimmaatti otoo hin dabarre akkasumas Jimmarraa gara Finfinneetti otoo hin darbin Walisoo irratti haftee oolteetti. Uummatnis gaaffiisaa tokkummaan jabeessuun mirgi namummaa fi dimokiraasii nuuf haa kabajamu, mirgi abbaa biyyummaa keenyaa haa kabajamu, karoorri maaster pilaanii Finfinnee fi labsiin magaalota Oromiyaa haqamuu qaba jechuun mormii isaanii haalaan jabeessanii oolaniiru. Oduun keenyaarraa kanneen turan. Seenadaan ijaarra madalootaan utubama maqaan gootaa ni kabajama. Warra waaqni abaare kormi maqaa wallaale warra waaqni eebbise kormi maqaa leellisee. Waaqnu lagi abaarsa ijibbaata naraarsa gadee seenaa tureessa. Meekeen goota baarsa, meekeen goota baarsa. Kaleefiin daachii baasa, gurra dhiiraan odeessa gadeen garaa hammeessa. Baroda ya Oromoo kaleenca Wahankoda gootonni keenya kaleessa Hakudhaan mannuu seena tu seena hadheessa yaa dhiiga koo wal jabeessa Baroda ya Oromoo kaleenca Wahankoda gootonni keenya kaleessa Hakudhaan mannuu seena tu seena hadheessa yaa dhiiga koo wal jabeessa. Laboomna laba baasee gubaa ibiddiyoon qorra sodaadhaa moota sanyii lafa gubbaa buusanii kuma facaafate namuu hammata silaa barri hongee beelumaa korma lubbuu jiru allaattii marsa gadaan saba kan keenya shanii wanni
biyya anteni dhugaani jababaaf tuumiti bukkulaan darbatamti kankeni nafarsa gootota kaleessa taddasa alamuu qixxeessa agarii eenyutu wallaale goota koo badhaadha salaale miidhamee yoo dhabe dhugaasa ni du'aa yookaan ni ajjeesa kan abbaan rabee kubudaadha goonni yoom sarma tuttuqaadha nafarsa gootota kaleessa abishee fi baarootumsa waaqoleen jaada galaraasa elemoo saayiba rasaasa mi'aantii qinchaaluu dammi asaffaa kooshaaroo lammi lagasaa wabii goota goota nadhii gammadaa faanti finciltoota. Babaroda ya Oromoo kalecha bahan koda godoni Kenya kalesa lafan goonu seena tu seena hadesa ya dhiiga koo wal jabeessa Kenya kote duda jiba jajunja jaba wagarati kisa bulandu gumasete sirba onne mana jiba digali ajurrene sumati bade didi tagana gumagara kana yomi efata male sogiti sibiluma sibilan tumta ya tumtu mala bishawatita jaldesa tumama ke duri dem samida gu abalalata nanya tabula nandarbu Fokodiga tu chopedi mate Tuganda suta tapi korma Kanyerugu tu tilamib dapate Dagale biya sabasani Bakarware aliyifani Kansabana wile hamenya Jaraba gadafa atu Kenya Lenjisof kanaka Huseni Abisa bachapkarasuni Aji Adam binka mufakati Ichiti likense garat Firrisa waka Adam jilo Fatan sahailu hajiro bale Olika enyutu walale Firmana fontu hunda chale Anole gafalola dina Chalanko diga tufinina Dina kedo witega teso Irako kerasona geso Jajabo dini itimune Nambeso boru chalishone Imemfitukan Kenya kumaguta Sena pokorate tanufa suta Dirole digni laga gute Kalubun dabamte asbute Samniko indaga nugafu Biyona salpatu hundafu Akasi gotoni kalesa Kadesa ba isa ganuna arsa Kabesa Oromon hundi abare Hada goba nati tukasare Kabesa Oromon hundi abare Hada goba nati tukasare Shawaba magaalaa Bishoftuutti fincilli diddaa gabrummaa eegalame. Teessoo kaampii waraana wayyaanee kan taatee jirtu magaalaan Bishoftuu dameelee tikaa fi poolisoota wayyaaneen akkasumas ittisa waraana wayyaaneen cinqii guddaa keessa seentee jiraachuu gabaasaan amma nu dhaqqabee mirkaneessa. Ganama kana lafa bariisaa warshaan pilaastikaa kan baankiin Itoophiyaa nama dhuunfaarraa dhaalee haraajiin ka'umsa caalbaasii qarshii miliyoona 54 eegalsiisee achi olitti gurgurachuuf televizyinaan beeksisa gochaa ture qaama hin beekamneen gubatee buleera. Gubachuun warshaa kanaas yaadota garaagaraa kaasaa jira. Kunis bakki kun bakka meeshaa waraanaa gurguddoo yookaan mechanized weapon bakka itti argamu miigii fi xayyaarota waraanaa biradha. Kana malee kaampilee waraana wayyaanee fi kolleejiin mokonnoota ishee kan qubatee jiru bakka kanadha. Araddaa Tigiroonni itti walan qaaqxe
akkasumas warshaaleen mallas guddich Meditech kan taankii fi konkolaattaalee waraanaa fi kan biroo hedduu itti oomishudha. Yookaan waraanuma ishee keessaa mormii wayyaaniif qaban agarsiisuuf akkas godhan ta'a. Yookaan ammoo hiriira karaa nagaa gaggeeffamaa jiru kana sababa godhattee humnaan cabsuuf yookaan crackdown gochuuf finciltootiin fincila diddaa gabrummaa Oromoo akkana godhanii jennaanan rukute jechuuf ofiif gubde ta'aa fi kan kana fakkaatan jechuun xiinxaltootiin siyaasaa hasaasaa jiru. Turtii keessaniif injifannoon galata keessan haa ta'u. Sagantaa ittaan walagarra. Hangasuu milkiin naaf tura. Injifannoo uummata Oromoof gadaan gadaa bilisummaati.